Maalidha akkuma hin qabdanitti qabdi meetanti kaameraa ta'e qabilaal garaagarummaa hin qabdu magabaa ta'eyyuu noormaalidha si galee waanuma kana keessa baadhiisa guddaadha kana keessa namni waan keessaa dhalate tokko waan kanatti fayyadamuu tokko akkamitti raasa isaa 24 dubartii tana kanatti fayyadamuu adda si galee ganaa itti dabalamtee waa dura argachuu adda ammallee si keessaa dhalatte maaluma kana mee maaluma irraa dubbatte yoo masitti erganuu laalte maa irraa laalta jira baran huma isin irraa laalta nun agarri bakka dhiisaa isin fayyadu waan isin fayyadu tokko jala yaa'inaati. Kanuma isin jechuu barbaade warri isin balleesse dhiifamu garuu akka kiyyatti wanni kun waan isin fayyadu miti osoo dhiiftanii shoodde atillee hin jiraa miti akka hiriyaa tokkootitti nama waan kana mana keetti ol beetiin faallaa keetti deemu osoo gasillee cufatte natti tola huma biraatiin deemuun wayyaa kanan deemuudha. Galatoomi ayyee galatoomi nama yaada nama tokko amma akkuma Dr. Loovin duratti jedhe san namitti carcar jettu sana agartee carcariinoo hudduu haadhateeti hasalanii maqaa harargee lafa kaayiti maqaa gosa kabajamtuu lafa kaayiti maqaa hawaasa kabajamaa fi agartee hawaasa jaalatamaa hawaasa kabajamaa kana lafa kaayiti akka dhuunfaa keetitti kootu osi qabne gamaa gamanaan sitti tumnaa jechuudha gidaaratti sirkifne harmalla. Sigale dulloota akkanaa kana deebisuun dirqama akkamitti callifna sigale nuti ka jedhaa jirru haadha faaxeen jaalannani kabanya sigale sheer godhaa diqaaltota ijoolleen kenna kunniin immootu afaanuma battee gastii jaaldayyuus jala deemtee booyaa jirti an dhaqee dhufee machi argite dhayitee achitti far badee haadha faaxee bareedduu ta'een akkamitti akkana jedhaniin sigale kompiiliikiidhaa yoo inni jedheen wallaahi wabillaahi dhala masiqqoo mandoo kanatu achi agarte kompiiliikii kana agarte jala gadi taa'ee obboleessa kiyya akka nama maraatee kanatti akka nama agartee haraqee dhugee machaa'ee kanatti achi jala teettee koppiiliinkii gooti jarri mootuu haadha faaxee arrabsitii jechuudha maasii gooti nuti dhalaa oromoo hunda ni kabanya garuu ka jechaa jirru nama keessan irratti duulu jala teettanii harmalloonni kenna maal abbaa keessanii achi dheettanii koppiiliinkii gootan kunuu dogongora tokko lammaffaa haati faaxee kabajamtu obboleessu jaalatamtu nama sammuu qabu nama baratu osoo barumsa agartee dhugallee dhabdee sammuun isiidhaa nama agartee sirriitti ganda ofii jabeessu biyya ofii jabeessu takkaa sikkoomandoo tan arrabsitee abbo faarsuu malee dhiirri sikkoomandoo agartee qabriin isaanii achi keessa haa taatu agartee mulli sikkoomandoo jalatti naa awwaala jireenyi kiyya agartee ijoollee sikkoomandoo haa ta'u jettee faarsaa turte ijoollee baalee kana faa faarsaa turte akkuma tokko roobi nama jedhe wallaahi keessattuu gaafa san ijoolleen keenya kaarsii gamanaa kun jechuudha irratti duuluu agartee akkamitti ijoollee baaleetuu faarsita jettanii irratti duulaa turtanii jechuudha yoo dhugaa rabbii ka dubbatu taate dhugaa dubbadha nama dhugaa qabu dhugaa isaa dubbadha sigalee dubartiin takka ni shawwadamti dhugaadha abshaala ol galcha dubartiin ni shawwadamti ni shawwadamti garuu anka jechaa jiru cabsuun qabdan nama keessaniif sagalee ta'uu qabdan malee diina isii gubbarratti sagalee ta'uu san jala dhayxanii diina san dhageeffattuu hin qabdanii sinigalee kanarra dubbataa jiru akkanatti tokkoon tartiiban dubbadha mustee dubbadhume. Asirratti waa takka dhaamee gabbu'a tokkoof jirana nama keessan waliin xiqqeessina badaa fedhe yoo ta'e siigalee ilma sikkoomandoon keessaa bahe wayita gartee namni biraa xiqqeessu waliin hin xiqqeessin namni kaagartee hudduuyyuu gartee addaan qabu irra dhaabatee konkolaataa irra darbee wanna barbaade godhaafii jira rakkoon uummata keenyaa maali beektaa uummata keenya duraan waan akkanaan qabu garuu amma wal cabsuu wal xiqqeessu wayita kutaan biraa nama kee xiqqeessu siigalee jala dhayitee taap koppiiliingiin godhiin akka hudduun gurraattiin si baqaytutti siigalee ay deebi'iitii irraa morma difaa irraa ta'i irra dhaabat si keessaa bahe yoo ati ofirra nyaatte kutaan biraa maal godhare sa'a abbaan gormiyya maaliin gaafa cabse ormi maalii godhaa jette oromoon siigalee yeroo kutaan biraa akkatti irraa tarsa'u ati difaa irraa ta'i osoo dhugaayyuu ka ta'u ta'ee bakka bar namni fokkataa ufii kagartee waan fedhe ta'e bar kamuttee akka barbaade godhu gartee uf keessatti qabee maayikiingi jedheeni siigalee geemii tapsiisaan jiru akka barbaade godhaan jiru kanaaf isin haa dabbaru nama keessan gartee diina waliin irratti hin duulinaa haati faatee dhugaa dubbachuu barbaannaani wallaahi laziim warabbal kaabaa mootiidha yoomillee nama ofirraa gabbuu miti siigalee isin jechuudha kanaaf kutaan biraa fooloorsii irra barbaada ittiin feemasa waan arge jedhee waan arge alba'aa jira isin jala dhayxanii taap gootanii hin booyinaa haati faatee qulqulluudha waa takka hin qabdu ka'ana jedhe viidiyoo isii noormaalii gadaa baasu kijiba waa takka hin qabu wanni takka hin jiran ajandaa gartee hudduu banu namni guddaan foloorsii 200 qabu akkamitti suuraa haadha faatee duuba kaahee guddaan areeda qabu ka ilmoo biyyaa qabu namichi guddaan sheeyni guddaan ka areeda qabu akkamitti hudduu haadha faatee jedhee duuba kaahee raasa nama hin dabbaru salphinni kanaa olii jira AB jara namartuun qaba beerri gartee muttee hin qabne hin jirtu kagartee hudduun harkaa gadi bahee asirratti fataa jedhee jiraataa jiru hin jiru mee ummata keenya kasi koomandoo kana laala
hangaatu gartee harkaa gabbaate jedhan namni keenya kasi komandoo kuni daqiiqaa takka namni hangaatu irraa dubbate jira wallahi daqiiqaa takka irraan dubban mee feemasuma si komandoo tokkicha ka hangaatu irraa dubbate agarte namni keenya dubartiin kabaja dubartiin jaalata irraa dubbate wallahi hangaatuun gabbaate garte warri si komandoo warri baale warri arsii wallahi galatoomaa jedhe na waliin dhaabattanii na gargaartanii sii galee malee namni biraa hoo xiqqoo mo'annoo wayin taane jaarsi guddaan kun dubartii irraa rabbii jedhaati namni guddaan fooloorsii meeqa qabu iyyaatu xiqqoo malee sammuun hin dalagu namni akkami gaddeebee waan muxxee herrega bara addunyaan hudduu biraa guddattee waa'ee bizinesaa waa'ee biraa keessa deemaa jirtii bara kanaaf bakka gartee dubartii teessan itti arrabsan dhageeffadhu kenna yoo arrabse rakkoo hin qabu garuu bakka biraa bakka ormi deemee itti arrabsutti dubartii teenna waan fedhe haa tayu waliin dhaabadhu badaa fedhe yoo ta'e namni nama ajjeesee uf keessatti qabee sii galee walloon kanama meeqa kenna ajjeeste sii galee uf keessatti qabanii goota kennachaan hin jiranii kanaaf nama keessan yeroo kutaan biraa itti duulu waliin itti hin duulina bira dhaabbadha gargaara bakka sanii olitti hamilee itti godha yoo ati asii hamilee jalaa dhooyte yoo inni illee hamilee jalaa dhooyte mee akkam taare si keessaa dhalateera eenyuun qaba kanaaf isin keessaa warri si komandoo wayita kutaa biraa waliin waa'ee haadha faaxee dubbattan isin haa dabbaru wallaahi billaan kanuma isin hin jedha mana gartee haadha faaxee arrabsan dhayitee koppilingi hin godhin koppilingi godhaadhaan harmalloonni keenya kasi komandoo kun ilaal yaaki harmallootuma keenya kasi komandoo ajaawaa kana maaluma godhan yaaki wasaka abboo osoo summii nyaachisanii fixanii harmalloota si komandoo kana bakki isin hin dhaabanne hin jiru vaayirasii qufa beera si komandoo jechuun qufaadha qufa bakkuma argitee nama qabdi qufaan biyya hin jirre qaba kosi bakkuma arge dhaqee taap koppiling maarree gassii maarree isin dhaqa keessaayyuu ummanni keenya kasi komandoo kun hin jaalatu nama isa xiqqeessu harmallaan keenya kun hin jaalatu nama isa arrabsu bar namni kumni lama ka achi taa'u sun eenyu beekta warra si komandooti haadha faaxee arrabsan inni jala kana taa'ee koppilingiidha barka osoo haadha faaxee arrabsan asii ababaa itti ol guura laal qurxummii hudduu isaa gurraatti maarree bara haadhatee arrabsaa haranii har gowwaa gali jennaan kan lolloonitti galteedha oromoo nama kee wayita diinni arrabsu mana banadhuu irraa difaa ta'i waliin irratti hin duulin yoo ufii wal arrabitan rakkoo hin qabu ufii kee rakkoo hin qabu garuu gaafa ormi arrabsu badaa fedhe yoo ta'e yoo shaaraa gubbaa dhaabatee salame orma waliin hin arrabsin diina waliin hin arrabsin bakka nama keeti sirraa dhalate akkasii harmalloota teenna haga isin jirtan nu jiruu hin qabnu harmalloonni teenna waytan wallollu jara dhaqee hudduu salam harmalloota teenna tati komando xiqqooman walloo waliin lalle jara dhaqee achitti hudduu salama hudduu shamaa kan eeba teena sadi garana na godhe harmalloota si komandoo kana faallaa nama wallahi billah harmalloota si komandoo kana osoo dandeettii wayii qabaadhee wara balkaabaa xayyaaraan fixa lafuma kanarraa fixee kutaa biraa irraa dubartii galfan mee dubartii walloo laali wasaka beera si komandoo dubartii walloo laali mee gassii namaa dhayxee gartee taaptaap gooti gassii isaan itti arrabsan koppilingi godha gassii namaa dhayxee akka kedhayxee salam isin gorsaa jira ila isin gorsaa jira yoo isinii galee koppilingi godha ujoolleen keenya shamarri naarinaati dubbadda boosirrii jirta kanaaf wallahi billahi namni nuti keessa jaalattanii bitanii dhiira kenna mi beera kenna obboleessu beera kenna ka bakka mara dhaabatu mana masgiid bataskaan bakka hudduu bakka harree bakka wasaqa beeruma kenna mee nama 2,000 san keessaati oloo fi ilaali arsii king sikkoomantu zaynaba arsii faaxumaa arsii siigalee maakidaa arsii bahaa intala baalee saguree guutuun isaa kana obboleessu yoo ati ilaaltu sanuu moomina arsii maqaa biyyaatiin sanuu bar maqaa annaa tatabbada rabbii jedhaa harmallaa kenna kana rabbii jedhaa oo dandeettan qaqqaba namni mataa gannu qabe dhiira sikkoomandotiin wallaahi billaa harmallaa ta'e xiqqoma kutaa wayitiin walitti hin buune hudduu isaa shamaa kana ka qaranaan barandaa masgiidaa fakkaatu fuudhee dhaqe hudduu shamaa akka waan sikkoomandoo keessaa qunxurroo dhabe horii jaalala yoo taate bar akka addunyaatti bar dhiirri baalee sikkoomandoo eenyuu bar itti hawwaa bar horii nutti hawwanii bar nu yoo jaalalaa ta'e dubartiin kutaa biraatu shamaa maal dhabdee achi dhayxee
dubartii meeqa aboo rabbi isin hafitu harmallaasi komando haga isin jirtan nuti namatti hin qixxooyu haga harmallaasi komando taagirra jiru nuti namatti hin qixxooyu tumure kana yoo warra seenu fi beeyta amma karama gabaabaa ilaa warra wannoo kana himiyatamma warra haadhafaatitti mana baratu kana yoo taate malee uummanni uummata sira ga'u miti obboleessu jaalattanii jibbitanii dhayxaniitini wajjiin nama rabsinaa dubo shabakaan qabu mucaani shabakaan qabdu bo sabboona shabakaan keen jiru mokiya doktor akka isaati soona kenname soona na dubbatu yeroo takka mannaate isaa kennaana isiniin jedhe musiyya ittiin ante dubbata ko ifama ayye soona dubbadme Fode awaan guddaan dubbadhu yaaduma mucaan kaase kana namni nama ofii yoo uf jalatti hin qabatii yoo badhe baasanii miidhan namni gaafa arrabsu yoo dirree dhaabatanii harka dha'aniif rakkoodha. Keessattuu amma mucayyoon tuni nama qaamaanillee lafarratti beeku yeroo kayeetii dhufte tokko rakkoon maatima keessatti wanni tokko qunnamee hedduu namaa itti dhiyaadhee arge jechuudha. Guyyaa muraasaafillee nama baay'ee garaa laafu hammeenya gurguddaa akkanaa irratti raawwatullee waan akkasii kanallee jedhee hin amanu fudhadhullee kanalleedha. Tarii immoo jireenya keessatti namni jaalalaan miidhamee wanti tokko haalli inni jiru rakkoo ta'uu danda'a. Wanni an beekullee ammatti isuma kana. Hariiroo jaalalaa keessatti nam tokko si keessaa hirdhatee jireenya akka nama hadhooftu namni dhugaa jaalalaa fi argaa dhageettii jaalalaa keessa ture ni beekaa jechuudha. Sana ala immoo yeroo kanatti isiin akkasii isiin akkana kan jedhan kun herreega namni nama keenya gadi buusuu fi cabsuudha. Maaliifi namuma kennaan nama isa cabsa waan ta'eef wanni kun yoo bahee dubbatame akka reef mucaan jedhe namni keenya jala deemee girrisee haadha dhahee maalii godhi koppiliin godhaniini harkuma kennaan quuma kennaan nama arrabsinee vaariyaal waan baafnuuf jechuudha. Kanaafi of eeggannollee barbaachisaa seef godhullee barbaachisa nama ofii jechuudha. Integriitii akkasii qabaannee ejjennoo akkasii qabaannee sochoona yoo ta'e rakkoodhaan akkanaa hin hambifna. Laala nama isiin akkasii harkaa qabna maali isii jedhu nama 2,000 laala. Nama dhugaa isii dubbatama nama 200 nama 500 yoo guddate 500 tullan mul'ata amma sa'aatii kana. Xiqqeenya nu qabnu laala gaafa waan mana keenyaa dubbannu gadi buuna mana namaa dhaqnee gaafa waa dubbannu immoo ittiin ol kaafatanii jechuudha. Ka arrabsamu nuhi ka sadoon keenya badhe bahin baha jedhanii irraa olola oofannuhi ka akka sadoon sun bahu itti cinqamee ol baasuudhaaf ol baasaa jedhee dubbatu nuhi akka vaariyaaliin mana sanii guddatullee nama sanillee guddisu nuhi ka du'u ka cabu nama kenna jechuudha. Waan kanaan yeroo hedduu argee taajjabee jecha amma Dr. Looviin jedhe guutumatti osoo akka ofiitti qabnee laallee irraa dubbanne jechuudha. Kan biraa meejara kenna yeroo dubartii irraa dubbannu waa hedduu yaadadha. Keessattuu dubartii biyya Arabaa jirtu jechuun warqiidha dahaba wallaalummaa isaanii haala beekwaan wahii hariiroo hawaasummaa kana wallaaluu irratti malee kan siyaasaa gadi dhaabe isaan kan minaaraa amma Oromiyaa kana guutuu keessattuu Arsii sadan kana keessa Harargee lamaan keessa gaafa gabbuutanii ilaaltan minaaraan gurguddaan amma haaroo inni amma dhufe kun guutuun kan dhaabateen dhiiga isaaniiti. Wallaahi ufii dhiiga dhangalaasanii dhiiga namaa ol qaban. Ufii islaamummaa ol qaban ufii kufanii yeroo itti jumphaa dhaqanii salaatanii qaban mana namaa gabrummaan jiraatan. Siyaasaa haa ta'u, barreessaa kitaabaa haa ta'u, weellisaa haa ta'u, sheeka haa ta'u, waan fedhe haa ta'u. Ummanni kun nama gadi dhaabee ijaaree nama itti godhee bultii itti ijaaree firaasha itti bitee ufii lafa rafee ufii erkatee mana biyya Arabaatti rakkatee ummata kana asiin gahe. Isaaniif dubbachuu irraan saalfatina namoota kana keessa haati faaxee nama hangafa. Namoota hangafa ni beeytanii jechuudha. Please seef godha waan dandeettaniin seef godha jechi irratti deemamaa jiru olola dhibbatti waan beekuuf jechuudha. Waan bilbilaanis qunnamuufillee waan beekuuf jechuudha. Garuu haalli irra jirtu ulfaataadha. Ulfinna kana ammoo jireenya keessatti namni jaalatta ni dhabda ni argatta akkaataa itti ta'u ni ta'a. Namni kamiyyuu namni sammuu fayyaa qabu namni jireenya qabu namni nyaatee dhugee addunyaa tana waa'ee addunyaa tanaa beeku jaalalaan ni qaba. Addunyaan tun garuu haalli isiin jirtu beeka tuun gantuudhaa tuun kijibduudhaa tuun waa hedduu jiruun addunyaa tun akkasi. Ani warri keenya kan dhiiraa ijoolleen keenya kan dhiiraa hammeenya dubartii arguudhaaf ittiin cinqamina.
nuti bar handhuurri keenya gaafa citu gaafa isaan keessaa baanu handhuurri keenya cita. Garuu achi keessa teennee baatii 9 handhuura isaanii irraa nyaata isaanii irraa gara nyaata qaama keenyaatti dhufee soorataa turre. Dugda irratti baatamaa turre. Laphee irratti baatamaa turre. Garaa keessa baatamaa turre. Anaa kufu anaa cabu ka jedhu haati tanuma ijoollee ammas gubbaa waan arge haasa'u kanatu haati isima hin wallaalan malee jechuudha. Please rabbi sodaadha. Keessattuu ijoollee biyya Arabaa tana wallaahi waan jedhinaani rabbi kakadhe namni isiirra ifaaje hin jiru. Silaa osoo nama qabaanne, osoo beekaa qabaanne, osoo sheeka qabaanne, osoo hayyuu Oromoo tokko qabaanne faawundeeshiniin isaaniin dhaabatee faawundeeshiniin gurguddaan biyya Oromiyaa tana keessatti isaaniin dhaabatee gaaddisa dubartoota biyya Arabaa yookiin biyyoota alaa jiran jedhamee itti mogga'ee baankiin wanni hundi maqaa isaaniin mogga'ee taa'uu qaba ture. Beekaallee hin qabnu kijibaas gubbaa waa afuufuu fi kan namni jala deemee hoyi hoyi jedhu akkuma amma wantii kana sheekallee hin qabnu hoyya maas gubbaa yaatee birri masiitiin Kanaadaa Ameerikaa fi hajjii ittiin dhayxeetiin dachaa tegatte waan jaraa hin kaasan hin beeytan jechuudha. Garuu namni ofii harqoota gabrummaa mataa irraa baatee warra kana nu ceesisee bakka kanaan gahe baasiidhaan yaadaan sagaleedhaan halaawara guddisuudhaan sagalee kana ol qabuudhaan illee dubartoota kana keessa hangafa namoota akka haadha ta'e kana. Kanaaf keessattuu ijoolleen keenya Arsii Koomandoo rabbi sodaadhaa. Mana namaallee dhayxanii kabaja qaban. Ijoollee mateen namee baalagee irraa boodaa jedhan kan waa'ee dubartii yookaan waa'ee dubartoota ganda ambaa karee mucaan jedhe san irraa haasahee wanni isii akkasiin na bira jira maali jedhee irraa haase tokko natti fida. Maaliif jennaan nuti haadha siinqee yoo jedhan daa'imni guddattullee dubartii yoo taate kabaja qabna duraa hin murru. Afoo hin baanu hin dabarsina. Dubartii ilma dhiiraa duydatti baattee deemtu dhaabatanii dabarsan. Makiinaayyuu ittiin oofan. Kabaja akkasii qaba gandi kun jechuudha. Qe'een kun qe'ee ulfinaati. Ulfina keessatti dubartiin galfata gurguddoo nu keessaa qaban qabsoo keessattis warraaqsa walabummaa diinagdee keessattis namooma keessattis sirna keessattis intalli dubartii yookaan dubartiin hedduu ulfina qabdi. Keessattuu Arsii Koomandoo keessatti ulfina guddoo qabdi akka Oromootitti wanni isaan jeneraalii sadarkaa Oromootitti kan guddisee haadha siinqee isaan taasise lafa kana qe'ee kana ummata kana jechuudha. Kanaaf waan kanallee laalladhaa kabaja godhaa fi isinilleen uf kabaja gandan baadha ittanii yookiin dhiira keessa teettanii maarree haadha teetii maalii haadha keetii jetta warri afaan keessan lafa dhaqqabu kun dubartoonni keenya obsaa kijiba akkasiillee dhiisa. Qe'ee ulfinaa keessaa baatan abbaa ulfinaa irraa dhalattan haadha ulfoo ulfinaa irraa dhalattan nama keessa dhiira keessa teettanii afaan dheerachuu sanillee dhaabaa kabaja ofii godhaa. Akkuma nama ijaartanitti akkuma biyya ijaartanitti akkuma sheeka ijaartanitti akkuma weellisaa ijaartanitti akkuma aktiivistoota Oromoo ijaartanitti akkuma rakkataa Oromoo gargaartanitti dhukkubsataa fayyifattanitti adaba keessanillee godhadhaa. Isinuu nama qabaattanii nama ijaaramaa asiin jabaadhaa. Subhaana ta'ala jedhee wanni ibidda isinitti himu kun lakki ibiddaa miti. Asirratti duniyaarrayyuu jiruun hin jirti. Gurmaa isiniin namni isiniin jedhuu hin jiru. If beekaa ofii tokko tahaa ijoollee obboleeyyanuma keessan kana waliin mataa walii qabadhaa kabajaaf ulfina walii kennaati. Qaama keessan ala baha jedhee kijibduun waan arge isin godhu kana jalaallee bahaati. Seeraan deemaatti jiraadhaa waliin jiraadhaa waliillee obsaa waliillee gorsaa waliillee dhoksaa waan walitti ergitanillee an kana isiniin jechuuf ol seene dhimmi haadha faatee ammoo rakkoo hawaasummaa dhuunfaa isiiti malee wallaahi wanni sun hin jiru jiraachuullee hin taa'u soba. Kan akkasitti amanaati qoma dhaadhaarraa mormaa irraa dubbadhaa ulfaadhaa namoonni keenya ijoolleen hedduun waa dubbattan kun akkasitti dhaabattanii mana banattanii waan kanarraa haasa'uuf ulfaadhaa fayyaa tahaa wallaahi anaa dhafaatee lafatti beeka. Atilis torbee lamaa ol argee ture annama namallee dubbisuuf cinqamuu miti. Jaarsummaa wayiitiif yeroo namaa wal dhabde kadiiruun bannaa tokko fa'aa wal dhabde ni beeytan dhimma san nutti fixee fayyiseef jechuudha. Annama akka ammas gubbaa haasa'u kanaa miti nama miskiina qe'ettillee nama guddaa warra qe'ee ulfoo ulfinaati ijoollee maatii isii yoo beeytan wallaahi namaadha asirra namni warraa haasa'u miti. Jaalalli waan nama hin goone hin qabdu lubbulee nama dhabsiifti haalli isin irra jirtu kanaan ala wanni biraa hin jiru. Isinillee warri waa jaalala nama qabsiiftan suuta warri jaalalaan qabamtanillee suuta deemaati. Jaalalli ibiddaa galaana namni miilaan safaruu danda'u hin jiru. Ooshina gurguddaadha waliif obsaa wal gorfataa walii dhoksaa waliin deemaa isiniin jedha. Sagalee isinitti ol fuudhe of kolchaa fayyaa ta'an agarumatti xumuradha. Ulfaadhu galatoomi sonaa kiyya galatoomi dhugaa rabbi nutillee beeyta yeroo tokko tokko ni aarra
yeroo nama keenya kana irratti gandi gurbaan silaa jaaldayyuus jedhanii mucaan argee maqaa dhayatee socho'u kuni yeroo baay'ee inni arsima kana ajandaa godhata gaafa kaan sheeka godhata gaafa kaan shamara godhata gaafa kaan agartee hayyuu siyaasaa godhata wanna takka wanni inni miidiyaa kana fayyadamuuf ummatuma arsiisi komandoo kana bakka ilaalcha biraa takka of keessaa qabu kana keessatti wanni nu aarse ujoolleen achi baay'inaan jiran anuufii kiyyaadha gagastiisan yoo allaalu hunda ujoollee arsii fi baalee kana qofa hin jiru harargeen maan jala deemteen hordoftu wallaahi kakadhee isinii si galee namni achi jala dhaqee sheerii fi koppiliinkii kanaan dachii balleessu namootuma keenya kana waan akkanaa kanallee nu aarsa galatoomi ulfaadhu Mustafaa. Waatee ijoollee teenya tana arrabsuu dhufee beeyta. Garuu mootu namni yeroo ajandaa si godhatu anamma jaaldayyuus ka'edhaniin kan sirrii jira biibii kiyya. Ka isin arrabsu isintu fooloo godhee jala deemee ilaala. Nama keenyatu fooloo godhee jala deemee kanu faarsu nutu fooloo godhee koppilingii godhee fi nama san hanga feemasa goonutti sagalee isaatii fi gartee isa qofatu miidiyaa kanaan badaa jechuudha. Kanu arrabsullee akkasumatu nutu wal jala qabee dididididii godhee miidiyaa kanaan balleessaa jechuudha. Namni faayidaa barbaada malee dhimma Oromummaa fi dhimma ammaatti irra haasoitu kana tokkocha quban qabu. Maaliif namni keenna waa'ee gartee waa'ee hudduutii miti namni keenna jabaan yookaan gurguddaan feemasa jedhanii asirratti beekamu. Waa'ee hudduutii miti waa'ee lola as keessatti ijoolleen Oromoo as keessatti wal loltu kanaa namni tokko gagabbaa irraa dubbatee hin jiru jechuudha. Garuu hoo ka'ambaa waan uummanni keenna kun jala deemee ilaalu waan uummanni keenna kun jala deemee hordofee hanga inni feemasee gartee miidiyaa kanarraa gartee akka fedhe godhatutti jala deemuuf namni gabbayee nu arrabsa namni gabbayee nu diqqeessa waan kana nu diqqeessaa jira nuti. Wallaahi billaahi shamaratee na guutuunis ka ganda namaa dhaqeetiniin gartee gaafa nuti ganda namaatiin wal lollu ol baheetiniin gartee waan nu hin qabne illee achi keessatti gadi haasa'u shamarateenna shamaraas kabajaa jettan shamara tana mee hayyeeni kabajnyaati. Kan nu diqqeessaa jiru biyya kana keessatti shamara wallaahi billaahi jaalattanii dubbitanii keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan mee maal waa'ee gartee qaama namaarraa haasoitan teessanuun beeytanii jechuudha. Ni beeyna miidiyaa kanarra yoo diqqaate shamara haga lama sadingeet wallaahi lakkoofsaan dhumtii jechuu shamarri gartee eebiin si alan jirre wallaahi billaahi wal beeyna takka miidiyaa kanarratti jechuudha. Gadi baatanii mootuu eebii namaarraa haasa'u maaliif barbaachise eebiin keetu osoo ala jiru jechuudha. Nuti mee namuma dhiiraa nama waa'ee meeshaa haadha faaxee yookaan taatee haadha faaxee kanarraa dubbataa jira hin jiru. Shamara keenya kagastii hunda osseenee ebaluu arsii sumayyaa arsii jinni arsii jedhu guutuun isaa achi keessa taa'ee waa'ee haadha faaxee dubbataa mana nama kaaniillee manallee irraa banatee warri haasaa jirullee shamaruma keenya malee shamarri kutaa biraa yoo nuti gartee arraba isaa wajjin arrabsine akka feetetti nu arrabsitii jechuudha rakkoon qabu haatu arrabsaa jirtaa mitiire. Innaa kanaafuu yeroo baay'ee shamarran osoo nullee isin kabajnu isin kabaja san guutuyyuu dhabdanii akka nu isin hin kabajne of gootanii akka nu isin arrabsinullee akka isin diqqeessinullee ofii keessanii of godhaa jirtan. Wallaahi billa namoota hedduu nama miidiyaa kanarratti illee kabajnu nama miidiyaa kanarratti illee gartee wanti jennu deemee gizeeni kutaa biraa keessa dhaqee akka fedhe nuun jedhu maqaa nuun qabne nurra kaayu waan biraati jechuudha. Innaa kanaafuu sonaa Dr. Loofi gizeeni waa arrabsu namoonni hedduun itti aartanii miti wallaahi billaahi sirrii jira mucaan kun. Namni keenya nama isa arrabseef nama isa raggate malee kabajan qabuuf. Innaan asumatti gabaabsaa namni yaada qabdan itti fufa. Hordoftoonni mana shoddee koppiliingi godha soonaa fa'allee foloo godha soonaan dhugumaa nama jabaa isin amma asumarratti tokkoon kun waa hunda wal qixxeesse namni akkana galti keessan foloo isin godhuu miti isin jala dhufee isin wajji yaada kennatu miti isinirraa yuun tarkaanfatu jechuu namni kenna ana jala bichaa deemaa jedha malee soona nama guddaa nama bakka fedhe taa'uu danda'u sheekas jaarsas hayyus wajjin ooluu danda'u ijoolleen tunis ijoollee biqilaa lafaa ol guddattu biqilaan kunis namalee naman qabu jedheetiin akka biyyatti agarteetiin namni ijoollee gorsanitti isin gorsu isinirra deema fooloo godha jajjabeessa isin jechuun barbaada